Akka dubbii dhagahaa jirrutti namticha rafu jiru intalti zayitii danfistee fuutee irratti neeqxe. Sababni sirratti fuudhe. Sababni osoonii fi duba gartee ati manaa qabuuti intala biraa sirratti barbaade. Sababni osoo ati haadha warra isaa taatee jirtu intala biraa sirratti dubbise. Sababni osoo ati jaarsa kiyyatti isa beeytuuti inni tabiraa sirratti darrabe. Sababni kana. Yoo kana taate duba gartee khuni zayitii danfisanii namarratti naquudhatti nama geessaa yoo dhugaan rabbitti kan amannee jirru taate. Shamarran gariin inumaatu kana waan biraa godhanii dawaa dhiiraa sodaaf dubbachuutti hin jiran si yaadachiisuuf dubbachuutti jira malee. Nahnu bi khayr alhamdulillah nuti gaarii jirra khayrii jirra moo isinii yaadachiisu jira. Dawaan dhiiraa kana baga akkas gootee baga hay ati obboleessa kee yoo intalti dhalaa takka akkas goote ni jaalatta. Hinaaffan waan jiraati dhalaan durumarraahuu hinaafti. Ati Aishaan caaltu. Aishaatu bar Khadijatti hinaafe. Ati Aisha caaltaa hin caaltu. Hinaaffan waan jiraati uumamaan qabdi duba gartee garuu hinaaffan zulmitti nama geessuun qabdu. Sigalee hinaaffaan zulmitti nama geessuun qabdu hinaaffaan jiruu namaa balleessutti si geessuun qabdu. Kanaaf hinaaffaatee wanni dhorkituun sodaa rabbiitiin dhorkuu qabda. Rabbi yaadattee dhorkuu qabdatu. Namtichi osoo jaartii manaa qabu yoo inni gabbahee waan biraa barbaade isaa fi hujii rabbiitii walii dhiisi. Rabbiin rukkeerraa kaasuudhaaf ta'a. Osoo inni si manaa qabu yoo waan biraa alatti barbaade isaa fi rabbii isaa walitti dhiisitu. طيب يو إنمان دنديتي قباتي نين فودا جي وان شريعاني سن دوركيني وان شريعاني سن دانجي سيني اتي دوبا قرتي سدانجي سو بربادا إنو ماتو شمر رنجري آية ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسا دوبا تسيلا حق أني هواني مبر إسي ربي الربيتني يرو قري دوغا وليتي من بريدا دوبا قرتي إسي ربي الربيتني ربي قرآن خيسة دبتي ربي إسي أومي نوس أومي ديدو قرآن خيستي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى آخر الآية قال سورة نساء سيقول ربي دبت inumaatu namni gari aayanni kun sirrii mitii jedhee bar shamarran dubbattuun dagarree bar waan kanan fudhadhu sanduba aayata rabbiin qur'aana keessa dubbate fudhachuu fi fudhachuun dhaba keenu yaachisu gaafa ati aayata rabbii hin fudhadhu jette hafattee jirtaa beek aayata rabbiin qur'aana kana keessa dubbate abbaan fedhe waan rabbiin qur'aana kana keessa dubbate abbaan fedhe aqlii isaatiin walirra fidee ta aqlii isaatiin walit deemtu fudhatee tan taane gatu أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إسني في أمة أهل الكتاب خربين سا آية غري اتحاملتني آية غري اتخفرتني هي ربين جئين سنين الدنجر تواتيس دوا غرتي تاگيني غرتي أكتيفيستي تندوبا غرتي وان سنين فرأتشو ربا خينو ياتي سنوتي ولكن أمو بيخي يا أبوليتي أي شخص أبان فئي آية ربين قرآن صدومان كيسا دبتي آية ربين قرآن سورة إباتي قرآن فركسة دبتي آية كم جهاتي إبلا ما في صدومي جان كان خيسا تكتيسا هم فرطو خجأو خفرجرا آمنتي إسلامات الرا بهجرا دوبا قرتي تانا صداتا كمالي دبنا وربين قرآن خيسا دبتي فيتو سموتي والد ديمتي فيتو والد تنديم فيتو فإنا لبوتي والقد أمتي فيتو ولين قطعن دوبا قرتي فوداچون درقما سرتي تا ما دام الاسلام جته همتون ما دام ربتي امانيتين جرا اجج ربي جلنين دما جته فودتو امنتون درقما كان فوداچو قد دوبا قرتي سيجلي يوني فيهم فودو خنجتو تاتي سنوجيتي في تربيتي دوبا قرتي تانا اسيتين جلابا تانا اسومتين جلابا هو برباد دوبا قرتي سيجلي نمني غري ايني كنا كاك امو برباد هنا فوانجرات بولين ربي امما نما خيسا خاي هنافان ظلم نما جيسون قبضو خوني ظلمي لا هاي خوني والله ظلمي إفباهته دوبا قرتي جيرونا ما بليسو شريعان تينيا زيتا دنفستي فولا نماتي نقول إيسيتي شمران يقول اويتانو بر فولا دوينا جيشو جرابا فولي إدو خبجاك أبو بر أتي فولا سن زيتي دنفستي نمران نيت أدو ربي صداق دوبا قرتي هنافا وانجرات
Gizee akkana jennu kana namni dhiiraa hagarii waan akkanaa tanafaa duba gartee fudhatee sheeka sirri jirta. Atilleen daangaa eeggattee deemuu qabdutu jira yaa nama dhiiraa. Si galee akkaataa itti fuudhuu dandeessuutu jira yaa nama dhiiraa. Bultii tana diigii tana facaasii ta biraa jaariin hin jirtu duba gartee. Intala namaa isii dubraa isii fayyaa qabdu isii qulqulluu isii humaan beeyne haadhaa fi abbaa isiitirraa fuutee itti taphattee jiruu isii facaastee zanjiruu biraa wanni akkanaa kun hin jiru. Heddumminaan silattuu wanti akkanaa kun biyya Arabaa keessatti deema duba gartee. Dhiirti biyya Arabaa jirtu gariin isii dhalaa 3 fi 4 fuuteeti. Tanarraa taa'ee maallaqa nyaata, taanirraas taa'ee maallaqa nyaata, taanirraas taa'ee maallaqa nyaata, tanarraas taa'ee maallaqa nyaata. Gaafa isiin hin fedhuuti nahii hin jetteen jibbaa fi diija'aan duba gartee waan shari'aa keessa hin jirre duba gartee. Nama kanaan biiznasa jiruutu jira duba gartee. Kunis sirriitti hin jiru. Si galee nama dhiiraatu haadha warraa nafaqa. Dhiirti jaartiin ni nafeexi, dhiirti gabbaatee haadha warraa nafeexi malee dhiira teessee dhalaa mana namaa dalee durraa teessee nyaatoti dhiirummaa hin qabdu duba gartee gaafas. Dhiirummaa hin qabdu. Dhiira ta'uu kee wanni itti beeytuuni tana shari'aatu jee duba gartee. Gaafa intalanii haa godhatte irraa jalqabee isii nafaquu, nyaachisuu, obaasuu, fe'innaa isii guutuufiin waajiba keeti, dirqama keeti duba gartee. Garuu dhiirti biyya Arabaa garii rabbi nu haasatta'uu dhalaa 3 fi 4 fuudhee yoo isiin baatitti daleeydee maallaqa wayyaa galchuu baatte inumaatu irra dhaadataa jibbaa naa kanni isinii haa. Jibbaa maaliif barbaadda haraam nyaachuu jirtaati? Hay yaa akhii rabbi sodaadhu. Shamarran wanni akkanaa kun hundi wanti meeqarra wali qabamee danfisee daangaa rabbii tarkaanfatanii ilaa haddiiseetii nama naquu gahan duba garte. Rabbi sodaadhaa. Zulmittiis waliin geessina. Wal dandeessan wajjiin deemaa. Wal dadhabdanii obboleetiitii yawanni zeetii danfistee fuula nama neexuuf hin jirtu. Deemi hiiki. Tu waan jirtu bar shari'aa keessa. Waan sirraan baatee miti. Namni wal tahee yoo wal jaalatee wal kabajee wajjin deema wajjin jiraata. Wannummaan shari'aan hiikaa karaa gooteefu maaliif duba garte. Namni hojii taa'ee wal azabuu hin qabu. Namni hojii taa'ee jiru walii galleessuu hin qabu. Wal dandeessu wajji deemta. Yoo wal dadhabde immoo obboleetiitii yaa. Shari'aatu karaa sii godhetu. Gaafa abbaa warra keetii haqa keessarraa irrise. Laal haqa abbaa warraa sirraa irrisu jechuun maal jechuudha? Tun si haa galtu duba. Yoo nafaqaatee dadhabe. Yoo si nyaachisne. Yoo si obaasne. Laal. Si galee. Yoonii fi nafaqaa kee dadhabe. Yoonii fi haqa kee siin gunne. Haqa gizee jennu gaa waan dila tokkotu jala jira. Waa gadi dubbachuu namatti ulfaata. Hayaatu nama qaba. Qaaniitu nama qaba. Siif galammoo. Siif gal. Haqa gizee jennu siif gal. Yoo haqa kee sii guutuu baate. Si galee haqa gizee jennu mana akkanaa naa biti, mana akkasii naa biti, makiinaa naa biti, waan akkanaatii miti duba garte. Nafaqaa jennaan dandeettii isaatirra deemti. Silattuu gaafa itti seentuu wal dandeessanii walii galtanii hubattee dandeettii namticha kanaa hubatteetu itti seentee beete. Zan eega itti seente booda dandeettii isaatii ol gaafachuu miti duba gartee duraanuu beete. Hanga danda'u si jiraachisa. Si nyaachisuu, si obaasuu haqa keessii eenyaan duba. Gaafa inni si nyaachisu